barriso badarbu oso hakni duga dabu afufa madanum fayu kubacha kolfu akuma akai garbu maloya komo hanga barriso badarbu oso hakni duga dabu afufa madanum fayu ya komo Safake safela diba, arralle sosoban walkijiba. Godani sakabna barin madasena, godani sakabna barin madasena. Kanaf sabni hundu amadu gafena. Godani sakabna barin madasena, godani sakabna barin madasena. Kanaf sabni romo amadu gafena. Dugafena, 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 dugafena. Dubbi aram no dezu, dugafena. Karoni kulkulezu, dugafena. Kanaf sana jachudan, dugafena. Kijibni numil kesu, dugafena. Kapso gotota Kenya, dugafena. Igaf labretin koznu, dugafena, dugafena. Imalli kale alalame, sitti mulata, rikichi labeda nijarame, rikicha jarran kan tarkanfate, jehe gamati, lubbu goto tazaniyo irranfate, lubbutti warreini, digatti lolasu, rikicha lafetin tokko gara basu, akka sena keenya kufel kaasuuf, akka dukkana ifa nu baasuuf. Garuu dhugaa keenya gate, seenaa san dagate, madaa keenya tuttuqe warri haaressuun sun wanta nama qaanessuun. Garuu dhaloota mormine, dhugaa san dhoksine, kayyoo galma goototaa san burjaajessuun sun wanta nama qaanessuun. Dhiiga saba keeti lafa yaatu, obsa wal gorsuun qorichaan taatu, tollus nun tollee jarri ollaadha, obsis yoo daangaa garri sodaadha. Kan kayyoo sabaa kennu galmaani, gaafa haqaaf hojjenne haqaani, hawwin bardibbaas kan ifa baatu, jecha gochi gaafa wal fakkaatu. Summiin arraba, dubbiin irra diba, bultii fuuntulu, borii fusi diba, dhugaa deebollee nuti si jiba. Ayyee ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenyaa kun sagantaa marii keenyaati. Sagantaa marii keenyaa irratti haala biyya keenya keessatti yookaan Oromiyaa keessatti raawwataa jiruu fi mootummaan Itoophiyaa dararaan uummata Oromoo irraan gahaa jiru irratti marii goona. Marii koo har'aa keessatti keessummaan qabadhee dhiyaadhee keessummaa isinirraa fagoo miti, keessummaa kanaan dura gara miidiyaadhaan haaraan taane wal beektanidha. Innis Qeerroo Sa'aad Usmaa'il jedhama. Qeerroo Sa'aad Usmaa'il akkuma beekamu mirga namaa irratti falmaa kan godhaa jiru, bakka hiriiraatti deemee miidiyaa hawaasummaa irratti deemee kan mirga uummata Oromoo falmaa jirudha. Akkasumas immoo qeerroo gaheessaa fi falmaa mirga namaa jedhama. Sa'aad sagantaa marii keenyaa irratti yeroo kee aarsaa gootee nu wajjin mari'achuudhaa fi baga nagaan dhuftee anaa dhufu. Isinis baga nagaan nooyidanii baga nagaan affeettanii galatoomaa isin jedha. Asumaan egaa Sa'aad gara marii keenyaatti seennaa. Sududumaan mariin koo kan isin gaafachuu barbaadu ati qeerroo
dhaloota yeroo ammaati haalaan mirga dhala namaa irratti kan hojjetaa jirtudha. Dabalee immoo falmaa mirga dhala namaa keessatti immoo qooda guddaa kan qabdudha. Haala biyya keenya keessatti ta'aa jiru kan immoo dhiyeenyaan hordofaa jirta. Keessumaa uummanni keenya garmalee ajjeefamaa jira, garmalee hidhamaa jira, dararamaa jira. Haalli mootummaa Itoophiyaa kun uummata Oromoo irratti dararaa kan agarsiisu maali jettee yaadda yeroo as xiinxaltu? Gabaabumatti egaa Oromoodha. Yeroo ammaa kana qabsoo waggaa 150 gochaa ture jechuun uummanni Oromoodha waggaa 150 gabrummaa jala ture. Waggaa 60moota 70moota qabsoo irratti gaggeesse keessaa Oromoon guyyaarraa guyyatti barootarraa barootatti injifannoowwan firii qabdu argamsiisaa uummata isaa dammaqsaa uummata isaa surrii fi sammuu hidhachiisaa as ga'ee jira. Egaa maccaa fi tuulamaa as Oromoon eessarraa kaatee eessa geette waan jennus laaluun barbaachisaadha. Yeroo jennuun bara dukkanaa keessattuu Oromoon harka kennatee hin gallee harka kennatee illee hin beeku. Ammas Oromoon harka jedhatu jechuudha. Oromoon bakka hundatti moohaatuma deemaa irra aanaa haqa qabaa dhugaa qabaa ni falmataa. Mirga isaatii miti mirga sabaaf sablammootaatiifis falmee warroota cunqurfamanii sagalee dhabeefis sagalee ta'ee Oromoon hirkoo isaanii ta'ee kun warroota akka Sidaamaa baroota meeqaaf gaaffii isaanii deeffachuu dadhaban Oromoo cinaa fi qabsoo Oromoo cinaa waan dhaabbataniif uummanni Oromoos isaan cinaa waan dhaabbateef waan nuti hirkataniif jechuudha. Har'a mootummaa of danda'e naannoo of danda'e dhaabbatanii jiran jechuudha. Yoo fakkeenyaaf biyya Itoophiyaa keessatti gartee kan referendamiin dhufu taate uummanni Sidaamaa jechuun warra Southern people jechuun uummata kibbaa kana jalaa bahee mootummaaf danda'e isaan liberation front amma jennuun ta'ee jira jechuudha. Biyyattii of dandeette mootummaaf danda'e jechuudha. Kana kan fide qabsoo ilmaan Oromoodhaa gaggeessan jechuudha. Kanaan wal qabatee egaa qabsoo ilmaan Oromoo gaggeessaniin biyyattii Itoophiyaa keessaa Itoophiyaa lummuutti irraa gama federeeshiniitti makamuu dandeenya jechuudha. Keessattuu bara 1991 as biyyi sun akka biyya sirna federaalizimiidhaan bultu mirgi sabaaf sablammii eeggamee namuu naannoo isatti fi biyya isarratti lafa isarratti aadaa fi duudhaa fi guddifachaa afaan isaatiin barachaa afaan isaatiin dhaddachuu kan mana murtii dhaabbachaa fi akkasumas afaan aadaa seeraa isaa guddifachaa akka deemu ta'uu danda'ee jira jechuudha. Garuu yeroo nuti amma irra jirru yeroon akkamitti dhufaa turre amma ammoo isarra geenye kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Qabxiin inni jalqabaa jechuudha. Yeroo kana jedhu fakkeenyaaf maccaaf tuulamarraa eegalee sirnoota keessa dabarree hundi keessan ilmaan Oromoodhaa ni beeytanii gootota Oromoodhaa kan qabsoo Oromoo gama hedduudhaan dadammaqsaa as ga'an maqaa isaanii yaamee fixuus hin danda'u hundi keessan ni beeytanii qabsoo bifa hidhannootiin isaa ta'uutii gama barnootaatiin isaa ta'uutii Hayilee Fidaa irraa eegaliitii akkasumas afaan qubee Oromoo kana barreessuudhaan kan akka Sheek Bakrii Saaphaloofaan kan akka Sheek Mamarashaat Kabir Abdulleeffaan akkasumas seenaa qabsoo Oromoo keessatti ammoo Onesmoos Nasiiffaan waan isaan gochaa turan walumaa galatti gootonni Oromoodhaa baroota darban keessa uummata Oromootiif meeshaa guddaa fi qabsoo guddaa gaggeessanii dhalootatti dabarsanii jiranii kan akka gartee Taaddee Birruufaan Hayilee Fidaafaan waan isaan gochaa turan dhugaa Oromootii fi haqa Oromoo waan dubbataniif garuu hundi isaanii ni fannifaman jechuudha. Har'a ammoo jaarraa irra jiru kun jaarraa 21ffaa. Jaarraa addunyaan dammaqxee teknooloojiin adda addaa babal'atee uummanni xiqqaa guddaan kaabaa kibbatti warri jiru foormeeshinii arganne marti har'a odeeffannoo bifa garaagaraatiin argachaa uummanni dammaqee jira jechuudha. Itoophiyaa keessattii fi akkasumas sadarkaa addunyaatti jechuudha. Odoo kanaan jirru odoo kana lazicha agar baala walataa naachoo jecha biyya tanaaf nama ooltii guddoo biyya tanaaf oolan jedhanii isaan kana nuratti faarsuudhaan siidaa isaanii ijaaruudhaan gootota kennaa fi seenaa kennaa fi Oromummaa fi Oromiyaan xiqqeessuudhaan duulli hamaan waggoota lamaan kana nuratti gaggeeffamaa ture jechuudha. Sanbila Itoophiyaa ammoo gootota Oromoodhaa warroota qaroo sabaatan ajjeesuun artistoota kennaa Oromoo qaroo sabaatan kan akka artistii Haacaaluu fa'aa ajjeesu gootota Oromoodhaa qabsaa'ota Oromoodhaa warroota rogeeyyii fi gameeyyii akkasumas shufeerota qabsoo bilisummaa uummata Oromoo jechuun ni dandeenya. Warra uummata Oromoo kana walitti qabe jechuudha. Mataa fi miila walitti nu qabe jechuudha.
ummata Oromoo gargar bittinnaa odeeffannoo qabaanne akka odeeffannoo qabnu warra tokko godhan keessaa Jawaar Faa adda durummaadhaan nama beekamu. Nama qabsoo biyyattii qabsoo Oromoo qofa osoo hin taane qabsoo Itoophiyaa warra tokko godhaa turan keessaa adda durummaadhaan Jawaar Faa jechuudha. Galanni Jawaar Faarra warra masaraa kana seera galanni isaanii hidhaa ta'ee warra gartee kan akka Biraanuu Naggaa fa'a warroota sirnoota naftanyaa keessatti yeroo wayyaaneen turte warroota murtiin du'aatti murtisoota irrootiin dhiigaa fi lafa ilmaan Oromootiin biyyatti galan jechuudha. Qabsoo Jawaar Faan gaggeessaniin biyyatti galan jechuudha. Ammas akkasumas Dooktorticha Gimboo Sabaatti kana maqaa sanatti Dooktoreen nuka amma masaraa keessa jiru tokko Asamunoo Sikkeetii eenyu Sikkeetii kan jedhama maqaa isaa yaadachuu hin dandeenye namatti warroota akkasii sunarra masaraa keessa ta'anii Biraanuu Naggaa fa'aa masaraa keessa ta'anii warra murtii du'aa jalaa nuti isaan bilisa baasne galme shoroo keessaa jalaa nuti isaan bilisa baasne har'a ammoo gootota Oromoodhaaf hidhanii shororkeessummaan itti ragaa akka isaan shororkeessaan himataman mootummaa fi sirnicha irratti dhiibbaa cimaa warroota geggeessaa jiran keessaa Andaargaachoo Tsiggeefaa adda durummaadhaan maqaa isaa yaadadhee jira. Isaan kanneen jechuudha. Har'a Oromoo sadarkaa kanarra ga'e jechuudha. Garamitti adeemaa jirra akka jennee ilaallu taate gabaabumatti fuuldurri Oromoodhaa ifa. Warri shiraaf sharrii Oromoo ammoo fuuldurri yeroo dukkana. Direct sirni kun sirni amma jiru kan Abiyyi hoogganamu yookaan ilma Minilik sadaffaa yookaan Minilik sadaffaan hoogganamaa jiru kun uummata Oromoodhaa cabsu uummata Oromoo jilbii fedhiisaa harka kennachiisee seenaa fi duudhaa keenya balleessuudhaaf afaan keenya balleessuudhaaf aadaa keenya balleessuudhaaf hayyoottan keenya warra sabboonummaa qaban dhabamaa godhuudhaaf kaan ajjeesaa kaan hidhaa kaan reebaa kaan galmee sobaa fi shororkaa galmee shororkeessa akka sobaa itti babbanaatuma deemaa jira. Kun ammoo qabsoo keenya daranuu yookaan nu jabeesse malee nuti laffisu sadarkaa nama irratti jenne guutumaa guututti Oromoof Oromiyaa dhabamsiisuudhaan Oromoon akka nagaan gabbahee irreecha isaan ta'ine aadaa isaan mul'isne walitti dhufne Oromoo kaabaaf kibba jiru kallattii afran jiru akka walitti dhagan waliin dhibne shirri jabaan bifa qindaawaa ta'een ilmaan Oromoo irratti deemaa jira. Akkanuma jira gaaffii biraa kan itti fufta. Saad galatoomii qabsoon Oromoo bara dheeraadhaa kaasee haga ammaatti dhaawataan deddeemaa turu bu'uura qabsoo Oromoo fi jagnootiin qabsoon Oromoo yookaan immoo budura buutonni qabsoo Oromoo motora qabsoo Oromoo ta'anii sadarkaa kanaan ga'anii har'a bu'aan isaanii yookaan galanni isaanii mana hidhaa ta'uusaa naa ibsiteetta. Haa ta'uuti mootummaan kun sadarkaa kanatti hoogganoota kana hidhuun yookaan immoo motora qabsoo Oromoo ati jette kana hidhuun kun maaliif tokko inni lammaffaa immoo paartileen siyaasaa karaa nagaadhaan biyyatti galanii karaa nagaadhaan siyaasaa sana gaggeeffatam jedhee mootummaan kun nagaadhaan biyyatti galchee har'a sadarkaa mana hidhaatti isaan afeeree jira jechuudha. Akka fakkeenyaatti adda bilisummaa Oromoo hoogganoota adda bilisummaa Oromoo hedduu mana hidhaatti galchee jira. Kan mana hidhaatti galchee sana keessaa immoo mirgi wabiillee immoo eegamee feennaan manni murtii mirga wabii eeguu yeroo eeguu fi poolisiin mirgi wabii kun sirrii miti jedhee immoo mana hidhaatti ofii hambifate jechuudha. Seera lama jira jechuudha biyya sana keessa akka ta'utti jechuudha. Ittaansuudhaan kaafaa keessaa akka bu'uura qabsoo Oromoo kan ta'e kan akka Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa hedduun isaan hidhamanii lakkaa'amee dhumuu hin danda'an. Paartileen siyaasaa kun nagaadhaan biyyatti galanii too uummata isaanii wajjin jiraatanii uummata isaanii kakaasaa jiru. Maaliif galanni isaanii hidhaa ta'e? Galatoomii qabxiiwwan lama na qabxee inni qabxii jalqabaa mootummaan abbaa irreedhaa mootummaan seer malee jennaani mootummaa uummanni hin filatiin mootummaa yeroon isaa dhumatee jiruu fi mootummaa gartuu yookaan garee warroota gartee garee wal jaaree uummataa fi sabaaf sabalammii fi biyyattii Itoophiyaadhaa warroota bakka hin buunen warroota maafiyaa guruupii isa jennu qindaawanii biyya sana hoogganaa jiran kan waraana jaaratanii harkaa qaban hayyoottan Oromoodhaa maaliifidhaan maaliif sadarkaa kanarra ga'uun barbaachise kan jedhu gaaffii jalqabaa fakkaataa gaaffii lammataa immoo biroo biyya alaa kanarraa gama karaa nagaatiin biyya keessa jira wajjin akka socho'anii dirree dimokiraasii bal'atee filannoon dhugaa fi filannoon haqa qabeessa gaggeeffamee biyya sana irratti walqixxummaan dhugaa dhufuuf warroota qabsaa'aa turanoo maaliif isaan hidhuun barbaachise eega jedhamanii hoo mirga wabii isaanii maaliif dhooggataman kan jedhu fakkaata gaaffiin. Egaa gaaffiin inni jalqabaa hooggantoota Oromootii fi sabboontota walumaa galatti Oromoof Oromummaa fi Oromiyaa
hidhuun maaliif barbaachise? Amma kan hidhamaa jiru hoggansa qofaa miti. Laal Oromummaa Oromiyaatu hidhamaa jira jechuudha. Nuti amma kafalmannee qabsoofnuuf hoggansa hidharraa eegsisuu osoo hin taane Oromiyaa gaaddi'amte, hidhamte, nafxanyaadhaan jechuudha. Hidhaa sanirraa Oromiyaa hiikuu qabna. Wanni uummata Oromootii galuu fi ifa ta'uu qabu tokko kan hidhamee jiru Jawaarii miti. Kan hidhamee jiru Abdii Raggaasaa fi Koreel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa miti. Hamzaa Boronaa fa'aa miti. Baqqala Garbaa sabboonummaa Oromootu hidhaa jira. Oromiyaatu hidhaa jira. Duulli deemaa jiru duula nama dhuunfaa balleessuuti miti. Kana beekaa. Duulli deemaa jiru duula Oromummaa fi Oromiyaa dhabamsiisuuti. Duulli amma deemaa jiru hunda keessan ifa isinii ta'uu qaba, isinii galuu qaba. Namni kun isinii hin galle nama dhuunfaati. Amma laalla. Jawaar nama tokko. Baqqala nama tokko. Gammachuu Ayyaanaa nama tokko. Jaarameen illee akkasuma garuu duulli deemu duula akkasiiti miti. Duulli sirni kun nurratti geggeessu jiru duula Oromiyaa hidhuu. Duula Oromummaa balleessuuti. Duula sabboonummaa cabsuuti. Sadan kana Oromummaa Oromiyaa fi sabboonummaa. Gochoonni nurratti deeman kun sabboonummaan Oromoodha. Sadarkaa Oromiyaa bira dabre sabaaf sablammootaa fi warroota cunqurfamtoota akka Walaayitaa fa'aa Sidaamaa fa'aa fakkeenya fudhatu. Nu bira taree nama biraatiif dirqoo taane mirga wabii isaanii eegaafii jirra. Mirga wabii nagayaan naannoo isaaniirratti jiraachuu qabeenya isaaniirratti abbaa ta'uu Oromoon godhaafii ture. Odoo hin bal'atiniif Oromoon dhiphoo keessatti jechuudha. Odoo cinqaa keessa jiru jechuudha. Gaafa Oromoon ammoo gara bal'atee dimokiraasii dhugaa Oromiyaa irra kan jiru taate warri sabaaf sablammii mirga ofiin of bulchuu gaafatu. Akka Hararii namni miliyoonota kan hin guunne mootummaa naannoof dandeettetti sabni kamuu Qimaantii illee Agaawuu warri Walaayitaa illee Sidaama illee Guraagee fi Silxee fi sabaaf sablammii takka osoo namne mootummaaf danda'an naannoof danda'an akka ta'an waan beekaniif qabsoo uummata Oromoo kana waan sodaataniif uummanni Oromoo abbaa biyya abbaa lafaa ta'e yoo ka biyya qabatu taate biyya tana nu harkaa diiga jedhanii sodaachuu osoo hin taane mirga sabaaf sablammootaatiif falmanii mirga isaanii duraa deebisanii. Kanaafiyyuu warroota isaan kana hoogganan, warroota qabsoo kana hoogganaa jiran, warroota uummata kana walitti qaban, ijoo jedhan, warroota falmee wal'aansoo wayyaaniidhaan wal qabe, wayyaanee baankii fi taankii hidhattee qabdu, maqaletti isaan galchisan. Isaan kun jarayyuu maqaletti galchee jira. Warra humna hagas ga'uu qabu. Nuyi ammoo yoo jara tana ammaan hin qabne dantaa keenya galmaan gaachuu hin dandeenyu. Oromummaa balleessuu fi cabsuu hin dandeenyu. Oromiyaa dhabamsiisuu hin dandeenyu. Itoophiyaa takkiitti deebisuu hin dandeenyu. Amantaa tokko deebisuu hin dandeenyu. Jalqaba jara kana jalaa dhahuu qabna. Balaan feete haa buutu wanni fedhaa dhufu jedhanii itti ka'an jechuudha. Kanaaf mootummaan kun hooggantoota Oromoo amma hidhaman kan jaarmiyaa kamiyyuu qarree qeerroo ta'uuti. Oromummaa fi Oromiyaa fi sabboonummaa wanni hidhaa jiraniif sodaa guddaa waan irraa qabaniif. Sodaa guddaan isaan qaban maali? Oromoon of ta'ee ijaarame ofirratti of ta'ee ijaaramee of ta'ee qabsaa Oromoon of danda'ee socho'a jechuudha. Isaan ammoo Oromummaa fi Oromiyaa warroota arguu hin dandeenye warroota ijji isaanii yeroo Oromoo dhagaan yeroo maqaa qabsaa'ota Oromoodhaa dhagaan yeroo maqaa jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoodhaa kaafaa dhagaan dhiigni isaan danfu ijji isaanii diimatu warra kanatu har'a qabsaa'ota Oromootii fi qabsoo uummata Oromoodhaa haajaa godhee buutee amaana uummata Oromoodhaa nyaatee uummata Oromoodhaa ganee nafxanyaa fi diinatti galee isaan wajjin bifa qindaawaadhaan duula hamaa fi duula guddaa nurratti banan. Maaliif hayyoottan Oromoodhaa jedhan? Hayyoottan Oromoodhaa dhugaa saba uummata Oromoodhaa waan dubbataniif. Abukaattoo saba uummata Oromoodhaa waan ta'aniif. Cichanii mormaniif saba keenya hin gurgurru kaaree 500 kondominiimii takkaan. Saba keenya faayidaa fi bu'aa xixiqqoodhaaf saba keenya kana hin gurgurru warra jedhanii warroota mormantu har'a manadhaa keessa jira jechuudha. Kana jechuun ammoo maaliif Oromiyaadhaaf mormitan maa Oromoodhaa abukaattoo dhaabbattan maaliif gaaffii sabaa gaafattan jedhamaniiti kan hidhaman jechuudha. Maaliif uummata keessan keessatti jaalatamtan maaliif uummata keessan keessa akka barbaadanii sochootan jechuudhaan nama hidhaa jiran jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa irraa kanaa waan arge tokko laali.
namni alaabaa adda bilisummaa tishertii alaabaa adda bilisummaa Oromoo uffate poolisii naannootii fi poolisa federaalaatiin marfamee akka saree wata nama tokko sareen 20 nyaatu godhate akka zamana apartheiditti jechuudha. Kun as butee jechuudha. Garuu alaabaan biyyattii Itoophiyaa keessatti laala alaabaa adda bilisummaa Oromoo alaabaa uummata Oromooti. Onnee uummata Oromoo hunda keessa jirti. Oromoon ittiin beekama. Garuu alaabaan muuxii saba tokkollee bakka hin buune biyya san keessatti garuu qabatanii deemuun irra halaala jechuudha. Ni danda'ama jechuudha. Seera qabeessa godhan jechuudha. Alaabaa seera malee seera qabeessa godhanii akka barbaadanitti ayyaaneffachaa akka barbaadanitti sirbaa dhiichisaa yeroo isaan deeman isaan sun dhugaa biyyattii san keessatti jijjiiramni jiru laala. Oromoon sadarkaa kanarra ga'e jechuun dhugaa dubbachuudhaaf duubatti nu deebisaa jira isaanitti jechuudha. Garuu abadan Oromoon yeroo kalutti yeroo gabaabaa keessatti akka duratti fullaa'ee gochootaa fi shiraaf sharri nurratti deemaa jiru kana hunda akka ofirraa qolatee irraa aanu abdii guddaa qabna. Oromoon bara dukkanaayyuu harka kennatee hin galle bara qeerroof qareen akkanatti dammaqee barate ijoolleen xixiqqoorra akka Haacaaluutti geerartu Haacaaluun oomishatee dabre dhaloota akkasii kana argaa abdii abadan kutuun nu barbaachisu yeroo gabaabaa keessatti sirni kun hiddaan buqqa'ee hataan jinaachi buqqa'ee otaan Oromoo dhaabbatee akkuma Jawaarfaan jedhan mootummaan Oromummaa fi Oromiyaa fakkaatu. Kan Oromummaa Oromiyaa fi sabboonummaa tiksu yeroo gabaabaa keessatti akka dhaabbatu shakkii tokko qabu jechuudha. Kanatti aansee gaaffii lammataa keetiif jaarmeen adda bilisummaa Oromoodhaa. Jaarmeenyi akka kaafofaa akka biyya keessatti isaa ta'uutii biyya alaatti galan karaa nagayaatiin akka socho'aniif waliigalteen godhamee ture. Waliigalteen godhamee ture. Waliigalteen godhame kun yeroo sanitti warra amma ODP isa jennuun ODP jenna. ODP yeroo sanitti hoogganaa ture obbo Lammaa Magarsaati jechuudha. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii jechuudha. Waliigalteen isaa wajjin godhame akka biyyatti galanii namuu karaa nagaatiin qabsaa'uuf fi jijjiiramni amma dhufe kun jijjiirama uummanni Oromoo fi sabni bal'aan qabsaa'ee fidu waan ta'eef isinis biyya alaa keessaa galtanii gama biyya keessatti karaa nagaatiin dimokiraasiidhaan walqixxummaadhaan sochootanii uummata keessan kakaasuu dadammaysuu barreessuu uummata keessaniif qabsaa'uu fi uummata keessaniif falmuu qabeenya isarratti akka abbaa lafaa akka abbaa biyyaa ta'uuf sagaleedhaan filatamtanii boordiin filannoos jiraatee dirreen dimokiraasii bal'atee jedhanii waan hedduu lola garaagaraa oofanii egaa biyyatti galan jechuusan. Erga isaan biyyatti galan booda biyyattii san keessatti akka nageenyi bu'uuf dimokiraasiin dhugaa walqixxummaan akka jiraatuuf warroonni irraa hidhaa jiran kan akka Jawaar Maammarfaan abbootii gadaa wajjin ta'uudhaan mootummaa fi warroota hidhatanii bosona jiran jidduus jaarsummaa deemaa turee fi kayrii dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sanitti haalli jiru namni gara qulqulluudhaan yaadu namni bilisummaa dhugaa hawwisuun kan dhugaadhaaf qabsaa'e kan haqaaf qabsaa'e kan shiraa fi sharrii of keessaa hin qabne dhugatti dirreen dimokiraasii bal'atee wal waraanuun hafee ilmaan Oromoodhaa wal ajjeesuun hafee namuu caayaa takka jalatti gaaddisa takka jalatti wal gahee waan garaa kennaa haasufnee biyya keenya irratti abbaa lafaa taanee qa'ee keenya dirree keenya akkamii eeggachuu dandeenya albuuda keenya irratti akkamii abbaa qabeenyaa taanee saamtonni nurraa dhaabbattee ilmaan Oromoodhaa itti fayyadamanii hiyyummaa keessaa baana jedhanii yaadaa turan jechuudha. Yeroo sanitti gochi yeroo san turee fi haalli yeroo san ture nama jechisiisa jechuudha. Biyya san keessatti akka nageenyi bu'uuf jaarsummaan abbootii gadaa wajjin fa'aa godhames akkaataan itti fashalaahee warroota waraana adda bilisummaa Oromoodhaa kan gaaraa galanis xollaa nyaachisanii hagamta akka isaan miidhaa turan wal amanuu dhabuun wal shakkii garaagaraa jiraachuu walii gaarrifachuu jiraachuun takka achumarraa ka'aa mootummaadhaas deebi'aa immoo adda bilisummaa Oromoo kan Jaal Daawud Ibsaadhaan hoogganamu jechuudha. Waraana bosona jiru wal quba qabdaa jechuudhaan jaallan isaa kan akka Abdii Raggaasaa fa'aa jaallan isaa kan akka Dooktar Shuguut Galataa fa'aa Kuree Gammachuu Ayyaanaa fa'aa jaallan hedduu kan jaallan Jaal Daawud Ibsaadhaan hedduu isaanii hidhaa turan jechuudha. Reebaa dararaa turanii dhiittaa mirga namaa kan jedhamne gochoota shugarneessoo irratti raawwataa turanii. Kanaaf gabaabumatti sirni kun sirna Oromoodhaa fi Oromummaa fi Oromiyaadhaaf hin taane ta'uu kan irraa beeknu jalqaba warri adda bilisummaa Oromootii fi warri biyya alaatii galee keessattuu obbo Lammaa Magarsaa amananii galanii isa wajjinis haasaanii galanii egaa jijjiirama akka abiyyoota lijuutti balaalechisa jennuun
obbo Lammaa Magarsaa nyaati. Abbaa gartee yoo kan dhugaa dubbannu taate jijjiirama kana adda durummaadhaan kan biyya keessatti hoogganaa ture. Jijjiirama yeroo jennu qabsoo uummata Oromoo osoo hin taane jijjiirama riiformii mootummaan wayyaanidhaa dhiiftee yeroo isheen deema jettutti namni adda durummaadhaan jijjiirama caasaa mootummaadhaa hoogganaa ture. Abdiin guddaa irra kaa'amaa ture. Lammaa Magarsaadha jechuudha. Lammaa Magarsatu fuudhaa biyyatti dabarse. Har'a isattu kanaan dhugee jechuudha. Gabaabumatti jechuudha. Odoo gaafsan dabarsanii kennuu baatanii. Odoo gaafas jecha hayyoottan Oromoodhaa jecha Jawaar Maammaffaa caqasanii dhaga'anii. Nama kana gamaggamnee laallee jirra, xiinxallee laallee jirra, agarree jirra. Wanni Oromoodhaaf buuse hin ta'u abadan. Hin ta'u jechaa ture Jawaar Faanii hayyoottan Oromoos kanuma xiinxalaa turan jechuudha. Zamana sanatti yeroo sanitti jechuudha. Kaarraa ta'initi jechuuf akkuma argitan Lammaa Magarsaas akka kubbaa dirree keessa dhiitamee kubbaa dirree siyaasaa keessaa baasanii jiran dubbachuu danda'u, waan akka jechuu danda'u jechuudha. Namni isa kana ammoo nama isa waliin koontaaktii qabu, waliin dhufeenya qabuu fi namni isa wajjin mari'ate hundi shoror keessa jechuudha. Innis guyyaa eeggachaa jira. Egaa kan kanaa wal qabateeti jaarmaya adda bilisummaa Oromoo kan diiguun eegalamee jaarmaya adda bilisummaa Oromoo keessatti ammoo maaltu jira fakkeenyaaf taatee maaltu ta'e? Okay, mootummaan warra bifa karaa nagaatiin socho'aa tures maqaa shoror keessatti himatee jira. Kaafuu biyya jiru adda bilisummaa Oromoo biyya alaa galees shirri garaagaraa irratti xaxamee irratti dalagamaa jira. Shira kan irratti dalagaa jiru qaama mootummaatii fi gantoota. Qaama mootummaa yeroo jennu mootummaa bilisiginnaatii fi gantoota jechuun ammoo warroota garaadhaaf bulan kan si fakkaatanii si waliin qabsaa'aa turan kan dirree gammoojjii keessa si wajjin turan kanarra ammoo dantaa faayidaa dhuunfaa xixiqqoodhaaf jedhanii si galan irbuu waliin seente irbuu uummata Oromoodhaa fi irbuu qabsoo uummata Oromoodhaa qawwaa afaan ciniintee alaabaa uummata Oromoodhaa dhiiga gootawwanii qabattee kakatteessan gantee har'a bilisiginnaa yookaan naftanyaa dhaaf sagalee ta'a jettee fotoqtee baate jechuudha. Obboleessa okay mee fakkeenyaaf Abiyyi Lammaa ganee jenna. Okay Abiyyi Lammaa ganee naftanyatu Oromoo ganee jennu mee fakkeenyaaf. Warri kaleessa waliin qabsaa'aa ture dirriirra waliin ture dirree biyya alaa waliin turan kan waliin dheebochaa waliin dhaqatti hirkatanii basadii waliin boraafatanii hidda mukaa nyaachaa kan waliin gartee summii yeroo nyaachisan baalaa fi biyyee nyaatanii biyyaa ba'an kan dhugaa fi harka uummata Oromoo saniif qabsaa'an kan gammoojjii irratti waliin dheebotan waliin beelawan har'a ammoo gaafa silaa bal'ootti baana jennee qacca kan jennu uummata Oromootii fi Oromiyaa fi jaallan isaanii gadanii maqaa adda bilisummaa jedhu qabatanii bilisiginnatti warroota galantu jiranii jechuudha. Gantoota jennaanii jechuudha. Kunniin warra Oromoo gananii naftanyaa halagaa diina fira godhatanii jennan. Nutii fi jarri akkanatti teennee waliin ilaallu wanni hunduu yeroo qabdi jechuudha. Ajandaan keenya ka amma nutti marsee jiru gootawwan keenya, hayyoottan keenya, qabsaa'ota keenya kan mariidhaa jiran jaallan keenya kan qabsoo Oromoo irratti umurii isaanii guutuu fitan hidhaa baasu. Achi booda qabsoon Oromoodhaan dhaabbatu. Baaburri qabsoo Oromoodhaan cifoo jechuudha. Isaan kunniinis guyyaa qaban jechuudha. Shirri dalagame shira maal fakkaatu? Gabaabumatti jechuudha. Fakkeenyaaf wayyaaneen OPDO uumte. Wayyaaneen OPDO uumte. Yeroo OPDO uumtu kanas maal jettiin akka kitaaba san nama barreessee dhaafadhe maal jedhaani yaa abbaa duulaa gammadaa yaa baacaa gabalee gaafa isin booji'amtoota turtan iyyaarattanii hambii Eertiraa keessaa halkaniin baatirii ija keessanitti isin ibsine yeroo afaan akka isin turjumaataniif gara Oromiyaadhaa isin fiduudhaaf isin malan mallee jedhanii namoonni akka baacaa gabalee faan kan akka abbaa duulaa faan warroonni OPDO ganamaa dhaabasan OPDO dhaaban iyyuu hundi isaanii jechuudha. Warroota booji'amtoota waraana dargiidhaa turan jechuudha. Maaliif namni nama ergamuu barate suusii ergamaa qabaa jechuudha. Gaafa manaa baan Oromummaa fi Oromiyaadhaaf jedhanii ganama manaan baane jechuudha. Warri ganama Oromoo fi Oromummaa fi Oromiyaadhaaf jedhee manaa ba'e ammas Oromoo hin ganne ammas Oromoo hin ganu. Warra kaleessas naftanyaa fi diinaaf yookaan ammoo ashkarummaa deemetu har'as Oromoo gabroonfachuu barbaada. Har'as kanatti uummata Oromoodhaan qabsoo uummata Oromoo yaaggane. Duris shiraa fi sharriidhaan qabsoo Oromoo karaa ittiin diiganiif
qabsoo Oromootti makaman laala qabxii kana qaban warroonni har'a jaallan isaanii galanii naftanyaa diinatti baqatan warra kale diinni dhoksaaf ergate akka qabsoo uummata Oromoo tana sakaalan akka qabsoo Oromoo tana bittinneessan akka tokkummaa Oromoodhaaf diiganiif warroota kaleessa ergaman jechuudha. Warroota qabsoo uummata Oromoo keessa taa'anii iccitii garaagaraa diinaa fi naftanyaadhaaf dabarsaa kennaa turan kan hin jechuudha. Warra har'a uummata Oromoo gadi galatu qabsoo Oromooillee baroota dheeraadhaaf sakaalaa ture jechuudha. Iccitii kenna gabbaasanii gurgurachaa turan jechuudha. Qabsaa'ota biyyattii keessatti finciisaa turan jumlaadhaan isaa warra turan isaan kana jechuudha. Har'a bar warra hiikan taa'etu warra hoteela hiikan keessa taa'ee adda bilisummaa Oromoo hoogganaa jedhatu jaalabbii raggaasaa waan waliin turaniif dandeettii isaa waan beekaniif warroonni akkana dhabamuu qaba jedhanii xoqqomanii himanii caasaatti kan mootummaa wajjin ta'anii isaan kanidhaan naa qabadhaa qabxii Oromoo isinitti himata akka takkaan himata. Kunillee gammachuu ayyaana Kureel gammachuu ayyaanaafaa dandeettii muuxannoo isaan qaban ejjennoo isaan Oromummaa fi Oromoo irratti qaban waan beekaniif jecha caasaatti kan wajjin ta'uudhaan obbo Toleeraa Adabaafaa maqaa yemmuu jiru obbo Toleeraa Adabaafaan bu'uurota adda bilisummaa Oromoo hiikan dhaaban adda bilisummaa Oromoo hiikan jedhamu walumaa galatti isaan kanatti caasaa mootummaa wajjin ta'uudhaan qabsaa'ota uummata Oromoodhaa tokko tokkoon qabsiisaa jiran jechuudha. Caqasaa dhaggeeffadhaa amma dubbii kanaatu mootummaa kana harka qaban malee mootummaan kun himanna biraa isaan kana irratti banuuf deemu. Himanna garaa taateewwan dur taate keessatti ibalota galagala gootee jirtaa Oromoo kutaa fi gandaan akka walirratti duulan gochuudhaaf himanna sobaa himanna dharaa irratti baruudhaaf qaccee kakee duuti Haacaaluu dhuftee mootummaan ammoo himanna addaan kute malee abiyyi wanni inni itti deemu itti zeddaan jiras warroota dhugaa Oromoof sabaaf qabsaan hundi isaanii hidhee jira jechuudha. Kan adda bilisummaa Oromoo keessas kakaafoo keessas jechuudha. Kana jechuun warra Oromummaaf Oromiyaan galii jechuudha. Warri kun immoo warra Oromummaaf Oromiyaan galee nafxanyatti yookaan diinatti galee jedhanii gabaabumatti qabsoo Oromoodhaa kana fakkaattii gulunkura keessa jiranii jarmoonni siyaasa Oromoos namni dhugaa qabuu fi haqa qabu ni mo'aa irraanaa inni jibata. Daawud Ibsaas abbaa qabsootii qabsoo kanarratti nama umrii isaa guutuu fixee nama summii nyaatatti itti godhameetu summii sun isa ajjeesanii abbaa duula afaan summii itti goosanii obboleessa keenyaatti nyaachis jedhanii obboleessa kitaaba sanii wanni irra jira. Siddatanya mastaawashaa kan tasfaa gabaraa barreessu gubbaa jira. Akkaataan itti baala isa nyaatee akkaataa itti abbaa duula afaan dhufanii obboleessa isaa qunnamanii achi summii nyaachisii mallaqa akkana si goona yookaan ammoo tarkaanfii karaa sirriitti fudhanna jedhanii waan beeka gochaa turan waraana darbii jechuudha. Hojjamtoota waraana darbii waan isaan gochaa turan bal'inaan tasfaa gabaraafis barreessee jira. Anis barriidhaan isa kana dubbisee jira. Kanaafuu namni gaafa sanis Rabbiin Hinduutu hanga bilisummaa Oromoo agartuutti jedhanii ture. Ammas nuti isaan cinaa jirra sabboontonni Oromoodhaa uummanni Oromoodhaa isaan cinaa jira. Ammas ni mootanii ni injifatanii warra gartee du'a sodaatanii uummata isaanii galaniif egaa Rabbiin dhuma keessan yeroo gabaabaa keessatti nu agarsiisu jennaanii arguufillee deemna jechuudha. Takka takkaan daataa isaanii guutuu waan qabnuuf yeroo barbaachisaa ta'e immoo gadi ba'uuf jirra. Saad guddaa galatoomi seenaa guddaa nu barsiifte waan baay'ee irraa hubanne waan an tuttuquu barbaadallee baay'ee tutte amma gara yeroo nu daangessutti deemna fidnee hibee haasofnee fixuu hin dandeenyu. Affii ati kaaste keessaa tokko mootummaan Itoophiyaa filmaata yeroo darbe akka deemamu jedhamee murtaa'e filmaati sababa dhukkubaatiinitu deemuu hin danda'u yookaan immoo yeroo hin barbaanne dabarsineerra jedhe. Haalli biyya Itoophiyaa keessa jiru immoo haalaan sodaachisaa. Uummanni hidhamaa, dararamaa, du'aa, ajjeefamee daggalatti gatamee waraabessi nyaataa jira. Ajjeefamee awwaala dhabee jira. Maatiin isaa awwaallachuu dhabanii jiru. Sababa kanarraan kan ka'uun atillee baay'ee tuttee jirta dubbii kana keessatti. Amma morkantoonni siyaasaa kan akka adda bilisummaa Oromoo fi KFO'n
yaadi isaan kaasanii jiranii biyyi kun tasgabbii hin qabdu, biyyi kun nagaa hin qabdu, biyyi kana nagaa argamsiisuudhaa fi mootummaan ce'umsaa dhaabbachuu qaba jedhanii labsanii jiru. Yaadni isaan dhiyeessan kunis addunyaa irratti fudhatama qabateera, namoota birattis balbalamee haasa'amaa jira, fudhatama qabata. Mootummaan immoo karaa isaatiin deebi'ee filmaata hin geggeessina, amma dhukkubni amma kan daangeessuu hin danda'u filmaata ni geggeessina jedhee haasa'aa jiru kan miidiyaan dabarsaa jira. Kun attamitti ilaalta maal ta'uu qaba jette? Gabaabumatti waan gabaabaa tokko dubbachuu barbaada. Abiy Ahmed lootarii beef lootariin isaa bahe koronaa. Sababa koronaa akka namni walitti hin qabamne walgahii hin gaggeessine nama shanii godha jechuudha. Dirree kana gubbaa nama kuma meeqatu jiraata? Atiyyuu tilmaa obboleessa istaadiyeemitti nama yaasanii jechuudha. Garuu paartiiwwan mormitootaa yookaan hawaasni walitti dhufee marii takka gaggeessuu hin danda'u. Booya nagaan ta'uu hin danda'u. Nama isaa awwaalachuu hin danda'u. Nama isaa kan mootummaan ajjeese awwaalachuu hin danda'u. Booya walitti dhufuun hin danda'amu. Kana hunda kan godhu mootummootii abbootii irree keessaallee mootummootii abbootii irree irra hamtuudha beekama. Kanaaf kan hubachuudhaan tokkoffaa gara filannoo maaliif deemanii boordii filannoo ammoo maaliif filannoo gaggeessina jedhee dubbate. Kana irraa sitti qulqulle. Guyyaan isaa jedhan ammoo guyyaa mootummaan kun seerri biyyattii waggaa 5 bulcha jedhu sun xumuramu jechuudha. Caamsaa 30 dura dhufu kana jechuudha. Caamsaan dhumuun duratti torbaan lama yeroo hafu kana labsame jechuudha. Wanni kun labsamuun duratti har'a maaltu biyya keessatti haasa'amaa jira? Maaltu biyya keessatti ta'aa jira? Caasaan tika mootummaa fi mootummaan quba qaba. Uummanni guutuun biyyattii wanni haasa'amaa jiru amma caamsaa 30 booda mootummaa seera qabeessa ta'e hin jiru jedha yeroo manni. Kanaaf filannoo gaggeessinee mootummaan biyyattii kanaa akka dhaabbatu filannoo ni gaggeessina. Gaggeessuu ni danda'ama jettee ministeerri dubbate jechuudha. Boordiin filannoo illee kanuma dubbate jechuudha. Kana jechuun maaliif jecha uummanni caamsaa booda mootummaan hin jiru jedhu san akka of keessaa baasee uummanni filannoo sobaa, filannoo dharaatiif, filannoo sobaatiif of qopheessuuf laata. Waan asii jedhe isinii galaa miti. Uummata keessa wanni amma jiru maalidhaa? Waan kaadireen jalaa barreessitu jala deemaa laala. Abbootiin kenna, hawwoliin kenna qeerroof qarreen caamsaa 30 booda mootummaan seera qabeessa ta'e hin jiru amananii jira. Eega kana amananii abiyyi torbaan lama keessatti maal godhu? Faawunteenii ebbisiise deengada faawunteenii beekanii bakka amma bishaan faca'u kana paarkii ebbisiise. Paarkii irratti waraana ittisa biyyaa tiriitii agarsiise. Namni waraanaan dhaagatu aadaa mootummootii abbootii irreeti jechuudha. Har'a ammoo maal godhe? Poolisii magaalaa Finfinnee federaalaa ebbisiisaa jira. Tiriitii agarsiisaa jira. Kana jechuun akkuma Gaaddaafii fi Saadam Huseefaa gochaa turan jechuudha. Wama mootummootiin abbootii irree godhan irra deebi'ee godhaa jira. Wama mootummaan dargii godhaa jira. Dirree dargii irra godhe sanu. Abiyoota addabaabaayii jiran dirree amma isaan amma masqalaa addabaabaayii jedhanii kana abiyoota addabaabaayii sanarratti akkuma gaafa dargiin akkasii waraanaan dhaabachaa ture harreen illee tiriitii agarsiisaa jira jechuudha. Kana jechuun caamsaa booda mootummaan hin jiru kana uummanni akka waraana kana sodaatee mootummaan hin jiru hin jenne maallaqa jijjiiruu wal qabatee waan meeqatu jira waan inni filannoo gaggeesse jedheef tokkoffaa kana. Inni qabxii lammaffaa maalidhaa? Filannoo gaggeessuun koronarraa akka nama hin dhaabne kan agarsiise naannoo Tigraay. Naannoo Tigraay filannoo nagaa fi dimokiraatawaa ta'e. Filannoo akka nama boos kan uummata isaanii mataa ol qabachiise filannoo gaggeessanii jiran. Harka afaan fi haguuggachaa, harka dhiqachaa, alkoolii dibachaa, sanitaayizeriidhaan filannoon gaggeeffamuu akka danda'u agarsiisanii jiran. Uummanni naannoo Tigraay koronaa wayii dhume, wayi koronaa naannoo sanuu jira. Miidhaan koronaa iyyuu jira, maqaan koronaa iyyuu jira. Hin sodaanne jechuudha. Dhugaadhaaf, haqaaf, uummataaf jechuudha. Kana booda Tigraay abbaa fedhe filannoo gaggeesse dhiise waggaa 5 filannoon gaggeessitu. Biyyattiin Itoophiyaa akka filannoo gaggeessitu taate Tigraay filannoo gaggeessitu. Abatan kana waan beekee hubateef. Uummanni ammoo abiyyiin yookaan mootummaa sirna nafxanyaa amma jirudha. Beekamtii waan irraa fuudheef akka beekamtii sun hin dhabneef waraanaa fi boordii filannootii fi ministeera fayyaa qabatee gabbee jechuudha nama sadii. Boordii filannoo ministeera fayyaatii fi waraana jechuudha.
Boardii ministeera ammayyaa gabbayyi filannoo gaggeessuu hin danda'ama. Boordii filannoo waa'ee koronaa irraa koronaa eeggachaa filannoo gaggeessuun nama kabaasu ministeera waa'ee dhukkuba irratti. Boordii filannoo immoo filannoo gaggeessuun hin danda'ama. Maaliif boordii filannoo irraa namoota 5 keessaa of kaase shiraa fi sharri abiyyitti qophaa'ee deemaa jiru. Waan beeke waan hubateef Dr. Enu maqaa sanatti boordii filannoo irraa of kaase jechuudha. Boordii filannoo irraa of kaasuun isaa kun oduu addunyaa bira taate salphina guddaa. Maaliif filannoon deebi'uun akka ta'u taate filannoo dhugaa, filannoo haqaa, filannoo dimokiraatawaa akka hin taane sirriitti waan beekamuuf. Lama hayyoottan Oromoodhaa, qabsaa'ota Oromoodhaa mana itti guree warra uummanni jaalatu, warra uummanni namoota uummanni fedhu. Manidhaa keessa guree filannoo gaggeessa jechuun hin danda'amu jechuudha. Mootummaan kun filannoo gaggeessa kan inni jedhee gabbaa'eef warroota isaan dorgoman, warroota isaan morman keessa caalaa dandeettii muuxannoo siyaasaa qaban, kan uummata biratti jaalatamaa fi fudhatama qaban hidhaa keessa kaa'ee filannoo gaggeessa jedhee deemuudha jechuudha. Qabatee qaba warroonni gantoonni jechuudha Oromoo isa wajjin odoo hawwaliin Oromoodhaa ajjeefamaa jiran, shamarran keenya gudeedamaa jiran, odoo dhiittaan mirga namaa hagana hin geenne jedhamee Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru, duguggaa sineessu Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru, gochoonni shumanneessuun gara jibinaa otoo irratti gaggeeffamaa jiru. Warroonni kaleessa jaallan isaanii wajjin qabsaa turan har'agaa dirree hayyoottanii fi qabsaa'onni Oromoo keessa hin jirre irratti filannoo dorgomna jedhanii mootummaa kana wajjin waliigaltee godhanii deemaa jiran jechuudha. Kanallee akka qabxiitti naa qabadhaatii naa hubadhaa. Mootummaan kun gabaabumatti filannoon inni gaggeessu deemu filannoo sobaa, filannoo kijibaatii, filannoo dharaati. Nu kana booda filannoo hin barbaannu. Isa addi bilisummaa Oromootii fi jaarmayni kaafoo jechuudha. Jedhan sirriidha. Mootummaa ce'umsaatu dhaabbachuu qaba. Mootummaa ce'umsaa isa transitional government jedhu. Mootummaa amaanaa yookaan mootummaa adaraa jechuudha. Dhaabbachuu qaba. Kan uummata kana qofa ceesisu, kan waraana ajajuu hin dandeenye. Waraanni ittisa biyyaa biyya eega. Poolisiin poolisii biyya eega. Waraana garuu haga uummanni filatee mootummaan sagalee uummataatiin filame dhufutti mootummaa amaanaa namni dhuunfaa tokko ta'uu hin danda'aman. Maaliif jaarmoonni yookaan hayyoottan biyya amma hoogganaa jiran hayyoottan keessaa fi qaama mootummaa keessaa walitti ba'anii paartiiwwan mormitoota keessaa mootummaa ce'umsaa dhaabatan. Nama biyyattii tana haga filannoo nu ceesise jedhan paartiin mormitoota irratti murteessanii hayyoottan yuunivarsiitii keessa jiran kan jaarmaa siyaasaa keessa hin jirre kan gartee dantaan biyyattii sanii nu ilaalta jedhu hundi keessaa fi alaan irratti waliigalee namni kun hanga ce'umsaa na ceesise jedhee wakkalatee bakka buufataa achi booda filannoo ni gaggeeffama. Sagalee uummataatiin mootummaan filame hin dhufaa biyya bulchu jechuudha. Akka kamittuu kamoo Oromoo waan ta'eef akka Oromoon karaa saniinis hin moone karaa itti cufaa jiranii jechuudha. Yaamicha dhiyeessanii jiran yaamichi isaanii biyya biratti fudhataman hin arganne kanumaaf abiyyi filannoo sobaa gaggeessa jechaa jira. Boordii filannoo irraa kanaaf kaanii sobaa fi shira isaa dammoo isin himee jira. Maaliif akka filannoon gaggeessina jedhe isiniif ifa jira. Akkuma isinii himee waraana sodaachisaan uummanni ammoo caamsaa 30 booda mootummaan hin jiru jedhee biyyattii guutuu tasaa jira. Biyya alaa jira kuma qabnu biyyattii guutuu sanii Biraanuu Juulaa gabbayee deengatti jeneraaltichi baay'ee jedhe. Dhaadatee nama caamsaa booda mootummaan hin jiru jedhee tarkaan jira fudhanna jedhe. Dhumate waan dhibbata akka isinii haasa'uun nama barbaachisu qabxii keessaa isinii tuqee jira isinii gala. Jaarsi makalakayaa federaal poolisii waraana qabatee poolisii fi federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaatiin biyya bulchuudhaaf deema. Kanaafuu falli jiru maalidha? Kan jedhu qofa falli jirus qabsoo hadhooytu geggeessanii qofa sirna kana ofirraa fonqolchuudha. Sirni kun sirna nama nyaata kaansarii naqarsaadha. Sirna kana hiddaan ofirraa buqqifnee iddoo masaraatii fi taa'umsallee bakka najisni taa'e hin kennu jechuudha. Jijjiiranne bakka falfalaa fi qabri isaan itti fowwaalan san irraa baanee mootummaa of danda'e mootummaa Oromiyaa barbaannu ka Itoophiyaa barbaannu Oromiyaa dhaabbanne akka nuu fedhetti jiraachuudhaaf uummanni Oromoo mallee tokkummaa keessan bakkuma jirtan cimsa abbaa fedhe addaana faca'u abbaa fedhe addaana deemu tokkummaan Oromoodhaan jigamiin kan uummataa ka hawaasa jaarmayoon akka fedhan walaa godhan waa waluun kurani garuu Oromoon akka Oromootti akka sabaatti tokkummaa isaa akkuma duriitti cimsee itti fufuu qaba isin jedha kanuma jedha. Tole, hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya kun walabummaa Niwus Niitoorkiidha. Sagantaa marii keenya gaggeessaa jirru qeerroo Sa'aadii wajjiniin marii godhaa jirra. Sa'aadii guddaa galatoomi waan baay'ee tutte barumsas gahaa nuu kennite ani baay'ee nu badhee garuu
utuutti fufnee baay'ee tola yeroo kennu daangessaa jira. Yeroo bira deemnee amma waan inni gara xumuraatti deemaa jira. Amma sagantaa koo gara gola buutan jira. Kan hafe jettu dhumarratti dhaamsa dhaammatu uummata Oromootiifis qeerroodhaafis hayyootaafis jaarmiyootaafis waan dhaamsatu yoo qabaatte daqiiqaa tokko siifan kenna. Meetti fufi. Wanni dhaammadhu tokko maalidha? Yeroo ammaa kanaatti harkaanu qabdu hayyootan kenna warroota qabsaa'ota Oromoodhaa warroota ta'an ija ta'an meeshaa keessa baasu. Isaan kana hidhaa keessa baasuu dandeenyu qeerroof qarreen Oromoodhaa keessaa fi alaan qabsoo hadhooytuu gaggeessuun nu barbaachisa. Tokkoffaa mootummaa kana gara diinagdeetiin laamsheessinee hanga maallaqa jijjiirsiisu jennee jirra. Maallaqa kaasnaa isaa qullaa hambifne jechuudha. Mootummaa maallaqa qabne laazima dirqama maallaqa mindaa namaa kafaluu qabne maal godha? Mindaa biyya alatti warshaa adda addatti oomishee maallaqa waliin fakkaanne biyyatti galchee forjiidhaan jechuudha. Biyya bulchuudha. Mootummaa maafiyaa waan ta'eef jechuudha. Kana kan diinagdee kana kasaaraa kanarraan ga'e qabsoon manni Oromootii fi qeerroon Oromoodhaan gaggeessaa jirtu keessattuu kan lagannaan gaggeessaa jiran jechuudha. Gaafni lagannaan godhamu isinii gaggabaabsaa. Bunni jimmarraa fe'amu hin jiru. Limuu saqqarraa fe'amu hin jiru. Impoortii ekspoortiin dhaabbatee jechuudha. Bunni yirgaa ceffira dhufu shashamannee fi arsii nagellee keessaa fi qooqaa keessa maqii keessa bahee hin dabru jechuudha. Zuwaa dugdafaa keessa jechuudha. Sangoonni harargee keessaa ba'an hin jiran. Loon gaalli baalee fi boranarraa fe'amu hin jiru. Impoort ekspoort torbaan takka dhaabbate jechuun birrii biliyoona meeqatu dhaabbata jechuudha. Kana beekaa warqeen shakkisoo dhufu xayyaara loofa dhufu taate malee konkolaataa dhufuu hin danda'u. Albuuronni garaagaraa hin jiran jechuudha. Qaala'insa jireenyaa timaatimaaf shunkurtiin qooqaa fi zuwaayii maqirraa fe'amu hin dhaabbata. Mindaan mootummaan dursii qabalu qarshii 2,000 yoo ta'e gaafa Haacaaluun ajjeefamu timaantinnoo 20 ture har'a 50 yookaan 40 jira. Parsantii dhibbaan dabalee jira jechuudha. Yoo mindaan kee dur 5,000 ta'e mootummaan har'a 10,000 sii kabaluu qaba jechuudha. Mindaa nama tokko osoo hin taane kan nama miliyoonota kafala jechuudha mootummaan. Maallaqa kana eessaa fuudha kaaznaa hin qabu. Mootummaan eessaa fuudha maallaqa. Sababa kana mootummaan maal godhe warroonni baankii keessaa qabsaa'onni Oromoos baankii keessaa baafatanii maallaqa isaanii lafa kuufatanii jiran baankii daldala dhuunfaatii fi baankii bakka garaagaraa godhanii mootummaa qullatan bisan. Sababa kanarraa ka'anii mootummaa kana qullatan bis kanarraa ka'uudhaan mootummaan maallaqa maxxansee biyyatti galchaa yeroo biyyatti galchu ammoo miliyoona 4 mana qabu miliyoona 4 baankiitti galchiisin jedha ji'a lama keessatti hojii jiran. Ookee galchite. Nama sanii tuqaa shanii ol argatanii ammoo raasaama. Pireezidaantiin biyyattii takka mootummaan biyya takka waraana isaa labsee waraana ajajeelaan maallaqa keessaa yeroo jedhuun waraanni laala Oromoo xinqalaa bakka kana maaliif waraana abiyyi kana jedhe beekanii? Jechiin waraanaan jedhu kun akka waraana motiveet gochuuf abiyyi kenna jedhee akka isaa duu waraanni gartee mootummaa akkana nu yaadu qabna mootummaa akkana nu jaalatu qabna maallaqa miliyoona 1.5 ol argatan zarafaa furadhaa saama isaaniin jechuun isaanii mirga unlimited ta'e kennu jechuudha. Ankala booda isin qaba. Uummata irraa saama. Uummanni na cinaan jiru waan naganeef isin nan ganilaa jechuudha kun. Kana uummanni Oromoodha sirriitti beekuudha qabdanii jechuudha. Kana jedha. Kanaafuu qabsoota kennas manadhaa keessaa baasuuf kana godhuu qabnaa inni dhumarratti an jedhu tokko maalidha? Uummanni Oromoo biyya keessaa biyya alaa jettan qabsoo fi tarsiimoo qabsoo Oromoo kana booda jijjiiramuu qabu. Daawun abiyyi hin jiru. Kana booda hin jedhina. Abiyyi must go hin jedhina. Abiy must out of office. You are illegal government jedhani. Ati mootummaa seer maleedha. Waajjira keessaa bahi dhaadannoo kana booda jettan malee daawun abiyyi daawuniin kana booda warri hiriira baatan biyya alatti daawunii dhaba. Kana booda daawuniin hin jiru. Waajjira keessaa bahi as rakkabiitii bahi. Kana booda ati mootummaa seera qabeessaa miti jedha addunyatti hima. Yeroon isaa dhumatee jira. Our constitution biyya kenna yeroon isaa xumuratee jira. Constitution qabxiin kee jenni abiyyi aangoo dheeressu hin jiru. Mootummaa seera maleedha. Mootummaa abbaa irratti jedha addunyatti hima dubbadha. Tarsiimoo qabsoo kennaa jijjiiruu qabna. Kana booda daawuniin hin barbaachisu. Kanuma jechuu barbaada. Asumarratti xumuraa anis waan naaf jettanii baay'ee tokko galatooma yeroo biraa walitti deebina bal'ina. Tole Sa'ad guddaa galatoomi. Hordoftoota keenya kun walabummaa News Networkidha kan sagantaa maree keenyaatti dhiyeeffanne qeerroo Sa'aadii baay'ee yaadannee bal'aa kennee irraa hubannee irraa galatoomaa siin jenna. Sa'ad yeroo kee aarsaa gootee sagantaa marii keenya irratti miidiyaa keenya irratti afeerre irratti dhiyaattee yaada bal'aa nuu kennuu kenniif guddaa galatoomi jechaan gara fuulduraattis immoo yaada bal'aan akka
walitti deebinuu abdiin qabaa jabaadhuun siin jedhe. Asinis naa jabaadha galatuma.